Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 hanga sa'aatii 7:00 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:00 akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 hanga sa'aatii 8:00 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 25 kiloheerzii 11,000 fi 800 fi 10 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8:30 afaan Oromoo qofaan roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. kanneen karaa intarneetaaf reediyootiin nu hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya har'a guyyaan dilbata muddee 11 bara 2016 akkam jirtu nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisam tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaatiin jalqaba irratti oduutu isiniif dhiyaatama akka oduun xumurameen sirni gadaa yuuneeskootti galmaa'uu ilaalchisee mootummaa wayyaanee dhiigaaf qabsoo sabboontonni Oromoo galma gahiinsa isaaf hojjetaa turan gara dabsuun akka waan ofii isaa galmeessisetti hololaa jira. Kanarratti kan fuulleffatee qophiin mata dureen isaa dhiigaaf dafqa sabboontota Oromootiin bu'aa siyaasaa argachuuf hololuun of gowwoomsuudha jedhutu isin bira gahama. Gara xumura qophii keenyaa irratti immoo walaloo qabsaa'aa abbilee dhiireerraa sagaleedhaan nu dhaqqabetu isiniif dhiyaatama. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeeraa amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu sa'aatii kanaaf qabnu isiniif dhiyeessa. Anfiraa'ol Jaalataati. Gartuun tarkaanfii Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti tarkaanfii qabeenyaa ergamtoota diinaa irratti fudhatu jabeessee itti fufe. Gartuun tarkaanfii haleellaa humnoota diinaa fi ergamtoota wayyaanee irratti fudhatu jabeessee itti fufuudhaan muddee 8 bara 2016 konkolaataa ergamaa diinaa Awaash irraa gara Adaamaa deemaa ture lukkiilee irra turan waliin hojiin ala taasisee jira. Tarkaanfii konkolaataa qabeenyummaan isaa kan ergamaa diinaa Muleen Nigaatuu jedhamuu fi lakkoofsi gabateessaa 32516 ta'e kan irratti fudhatameen qabeenyi birrii 5,600 olitti tilmaamuu fi bilbiloonnis daareffamuutu ibsame. Oduudhuma wal qabateen kaaba shawaa naannoo muka xurii jedhamutti qabeenyaa ergamaa wayyaanee golgaa abbaa qabeenyummaatiin hojii basaasummaa raawwataa ture Asraat jedhamu irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Lukkeen diinaa kun qeerroo Oromoo fi sabboontota ija ummataa ta'an basaasee diinaan qabsiisaa fi gufuu qabsichaa ta'aa turuu kan ibsan maddeen keenya tarkaanfii irratti fudhatameenis qabeenyi fi manni jireenyaa isaa barbadeeffamuu hubachiisan. Oduudhuma shawaa kaabaatiin dhaqqabeen ona warra jaarsoo bakka addaa Tulluu Diimtuu jedhamutti qabeenyaa ergamtoota diinaa lamarratti tarkaanfiin fudhatameera. Ergamtoota kanneen keessaa tokko Tashaalee Shuumii kan jedhamu yoo ta'u dalagaa farrummaa itti bobba'an irraa akka dhaabbataniif akeekkachiisa laatameef fudhachuu diduurraa akka adabamantu ibsame. Tarkaanfii wal fakkaataan godinoota Shawaa Lixaa, Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa keessattis fudhatamuu gabaasni humna tarkaanfii ni hubachiisa. Kun kanaan adoo jiruu sochii warraaqsaa deemaa jiruun wal qabatee daandiin Shawaa Kaabaarraa gara Finfinnee geessu ona Caancoo Dabree naannoo Kuyyuutti cufamuu fi manneen barnootaa hedduuttis fincilli xumura gabrummaa finiinuu maddeen gabaasanii jiru. Godina Lixa Shaggar ona Ada'aa Bargaa fi naannoo isheetti waraanni wayyaanee heddummina qabu maqaa sakatta'insaa naannichatti bobbaafamuun himame. Akka odeessi Lixa Shaggar irraa nu dhaqqabe addeessutti muddee 9 bara 2016 waraanni wayyaanee heddummina qabu Lixa Shaggar ona Ada'aa Bargaa fi naannoo isheetti maqaa sakatta'insaatiin bosona ona Ada'aa Bargaa fi naannoo gammoojjii Mogoritti bobbaafamee jiraachuun ibsamee jira. Mootummaan faashistiin warraaqsa ummataatiin waan qabuu fi gadi dhiisu wallaale kun waraana konkolaattota 7 gammoojjii Mogoritti bobbaasee akka jiru odeessi arganne ni mirkaneessa.
akka amala isaa waraanni wayyaanee TPLF bobbaafame kun maqaa sakatta'eensaatiin uummata saamuu hidhuu fi dararaa hamaa irraan gahaa jiraachuu kan ibse maddi keenya shamarranii fi haawwan Oromoo humnaan gudeeduun gochaa farrummaa raawwataa jiraachuu saaxilee jira. Gochaan wal fakkaataan godinaalee Oromiyaa bakkoota hedduuttis waraana faashistii wayyaanitiin raawwatamaa akka jiru kan eere maddi oduu kun uummanni Oromoo golee Oromiyaa hunda keessaa gochaa diinaa kanarratti dammaqee kan duraanii caalaa warraaqsa fincila xumura gabrummaa jabeessuudhaan mootummaa nama nyaataa kanatti xumura gochuu akka qabu ibsee jira. Walga'iin murni koomaand poostii wayyaanee kaaba Shawaa Ona Waacaaleetti barattootaaf taasise diddaa isa mudateen fashale. Akka odeessa arganneetti koomaand poostiin wayyaanee godina Shawaa Kaabaa Ona Waacaaleetti barattoota manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa 1,000 ol ta'an walitti qabuudhaan doorsisaa fi ololaan gaafii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa irraa daguudhaaf yaalus akeekni isaa honga'ee jira. Gootonni qeerroo barattoonni Oromoo murna diinaan walitti qabaman kunneen gaafilee mirgaa dhiyeessuudhaan ergamtoota diinaa walitti isaan qaban kan muddan yoo ta'u sirbootaa fi dhaadannoolee adda addaa dhageessisuunis diinaaf akka hin jilbeeffanne mul'isan. Barattoonni kunneen ilmaan Oromoo yakka malee maaliif hidhamu odoo lubbuun ilmaan biyyaa badaa jiru mootummaan waa'ee qabeenya badee qofaa maaliif haasa'a gaafilee jedhanii fi kanneen biroos kaasanii jiru. Barattoonni kunneen mootummaan biyya bulchaa jiru uummata Oromoo fixuudhaaf lafaa ka'ee jira waan ta'eef isinis sirna kanaaf hojjettan waan ta'eef haasaa keessan hin dhageenyu jechuun dura dhaabbannoodhaan akeeka walga'ii koomaand poostii fashalsanii jiru. Jiddugaleessa Oromiyaa magaalaa Bishooftutti humnoonni diinaa manneen jireenyaa uummataa sakatta'uudhaaf bobbaafaman walitti garagaluun gabaafame. Akka gabaasni qeerroo jiddugaleessa Oromiyaatiin dhaqqabe ifa godhutti warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaatti finiinaa jiruun kan dhiphate wayyaaneen sakattaa kan jedhuun humnoota goolii uummatatti bobbaasuun goolii uumaa jira. Haaluma kanaan humnoota tikaa fi waraana wayyaanee muddee 9 bara 2016 magaalaa Bishooftuu ganda Duwwaa 5 keessatti manneen jireenyaa uummataa sakattaan gooluu fi saamicha raawwachuudhaaf bobbaafaman jidduutti wal dura dhaabbannoon uumamee jira. Humnoonni waraanaa fi tikaa wayyaanee sakattaa kan jedhuun mana nama dhuunfaatti bobbaafaman walitti deebi'uurraa namni ukkaamsuudhaaf itti bobbaafaman duraa miliquutu ibsame. Oduu xumuraatiin naannoo Amaaraatti milishoonni uummata cinaa dhaabbatan tarkaanfii waraana wayyaanee irratti fudhataniin kasaaraa geessisuun gabaafame. Naannoo Amaaraatti diddaan uummataa fi tarkaanfiin humnoota wayyaanee irratti fudhatamu itti fufuu kan ibsu odeessi arganne muddee 8 bara 2016 kaaba Gondor magaalaa Wagaraa ganda Anqaashaa jedhamutti konkolaataa wayyaanee irratti dhukaasa banameen humnoota wayyaanee irraa 6 ajjeefamanii jiru. Tarkaanfii milishoota gara uummata isaanii goruudhaan waraana wayyaanee haleelaniin fudhatame kanaan humni diinaa kasaaraa guddaa haguuggatuun kan ibsame yoo ta'u milishoota kanneen irraas 2 miidhamuu maddeen gabaasanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaan raawwatee jira. Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akka itti fufetti jira. Kanatti aansinee sirni gadaa yuuniskootti galmaa'u ilaalchisee mootummaa wayyaanee dhiigaaf qabsoo sabboontonni Oromoo galma gahinsa isaaf hojjetaa turan gara dabsuun akka waan ofii isaa galmeessiseetti hololaa jira. Kanarratti kan fuulleffatee qophiin mata dureen isaa dhiigaaf dafqa sabboontota Oromootiin bu'aa siyaasaa argachuuf hololuun of gowwoomsuudha jedhutu isin bira gahaa nu faana bu'aan affeerraa keenya. Dhiigaa fi dafqa sabboontoota Oromootiin bu'aa siyaasaa argachuuf ololuun of gowwoomsuudha. Uummanni Oromoo aadaa, seenaa, afaanii fi duudhaa isaa dhiigaa fi dafqa isaatiin tikfataas ga'e. Fuulduraafis dhiigumaa fi dafqa isaatiin tifkataa jiraatam. Ni guddifatas. Weerartoonni uummata Oromoo weeraranii qe'ee isaarra jiraachaa turanii fi jiran waggoota 130 darbaniif aadaa, afaan, seenaa fi duudhaasaa walumaa galatti eenyummaasaa balleessuuf hedduu carraaqan. Weerartoonni kun amma wayyaanee har'aattis tooftaa haa jijjiiratan malee duulli Oromoo irratti taasisan hin dhaabbanne. Aadaa, seenaa, afaaniif duudhaa walumaa galatti abbaa biyyummaa isaa irratti kaleessaa qabanii
hanga har'aatti yakka raawwachaa jiru. Uummanni Oromoo biyya isaa keessatti akka lammii lammaffaatti hacuucamaa biyya isaa irratti mirga walqixxummaa mirga hiree ofii murteeffachuu dhabee mankaraarfamaa jira. Oromoon saba guddaa saba seenaa aadaa afaaniif duudhaa addunyaaf fakkeenya ta'u qabudha. Uummanni aadaa boonsaa sirna waliin bulmaataa baay'ee ammayyoome kan akka sirna gadaa qabu kun guyyaa habashoonni nafxanyoonni qawwee warra lixaarraa argataniin itti duulanirraa kaasee aadaa seenaa afaaniif duudhaasaa walumaa galatti biyya isaa weerartootarraa bilisa baasuuf akkam banne eeguuf wareegama ulfaataa baasaas jira. Aadaa afaaniif duudhaan akkasumas biyya isaaf jecha wareegameera, cabeera, dararameera, biyyaa itti godaansifameera. Walumaa galatti jiruu fi jireenya isaa itti dhabeera. Ilmaan isaa qaqqaalii danuun itti dhiiganiiru. Ammalleen eenyummaa isaa tikfachuu fi biyya isaa deeffachuuf ilmaan isaa baddaa gammoojjiitti wareegama gurguddaa kaffalaa jiru. Akka dhiiga isaaniitiin mirgi abbaa biyyummaa Oromoo milkaa'us shakkiin hin jiru. Akkuma eenyuyyuu quba qabutti habashoonni ilmaan nafxanyootaa kaleessaas ta'ee wayyaaniin har'aa aadaa afaan seenaaf duudhaa Oromoof jaalalas ta'ee kabajaaf qaban. Lafa Oromoo malee qabeenya Oromoo saamaa jiran malee aadaa seenaa afaaniif duudhaa Oromoof kabajaa fi jaalalan qaban. Kabajuu jaallachuu fi akka qabeenya saboota impaayera sana keessa jiranii keessaa isa tokkotti ilaaluun hafnaan akkuma aadaa seenaa afaaniif duudhaa saba addunyaa kanarra jiru isa tokkottu fudhachuuf fedhiin qaban. Waan Oromoo jibbaan guutaman ilaalu. Aadaa fi duudhaa isaatii miti Oromoo dhumaawuu biyya isaarratti akka abbaa biyyaatti hin fudhatan. Kanarraa ka'uunis barootaaf karaa walirraan cinneen Oromootti duulanii lafa isaa qofa otoo hin taane aadaa seenaa afaaniif duudhaa isaa balleessuuf carraaqaniiru. Carraaqqii isaanii kana milkeessuufis hayyoota Oromoo abbootii gadaa qabsaa'ota Oromoo hedduu hidhaniiru, ajjeesaniiru, dararaniiru. Lafa safuu ardaa aadaaf duudhaa Oromoo mancaasanii balleessuuf tattaaffii guddaa taasisaniiru. Qaalluu Oromoo galma irratti diiguu fi gubuunis yakkoota seenaan hin daganne raawwataniiru. Wayyaaniin har'aas abbaa gadaa hidhaa irreecha irratti dhukaasa bantee nama ajjeesaa jirti. Ilmaan Oromoo qaroo guddina aadaa seenaaf duudhaa saba Oromootiif halkanii guyyaa hojjetan hidhaa ajjeesaaf biyyaa godaansisaa jirti. Walumaa galatti kalees har'as yakkoonni danuun aadaa seenaa afaaniif duudhaa Oromoo irratti raawwachaa jiru malee wanti bu'uurarraa fooyyee hin jiru. Haa ta'utii garuu wayyaanee har'aas ta'ee weerartoonni kaleessaa akka yaadanii fi barbaadanitti milkaa'uu hin dandeenye. Galanni gootota Oromoo dhiiga isaanii dhangalaasaa turanii fi jiraniif haa ta'utii eenyummaan Oromoo guyyaarraa gara guyyaatti akka biiftuu ganamaa calaqqisaa jira. Uummanni Oromoo qabsoo isaatiin aadaa afaan seenaaf duudhaasaa guddifachaa jira. Murni har'a impaayera Itoophiyaa afaan qawweetiin bitaa jirtu tun waggoota 25 darbaniif yakka meeqa akka uummata Oromoos ta'e saboota cunqurfamoo kaan irratti raawwachaa turteef jirtu eenyu jalaayyuu dhokataa miti. Maqaa sabaaf sablammootaatiin siyaasa hattummaa gaggeessaa jirtuun akka waan aadaa seenaa afaaniif duudhaa sabootaa ishiin deebifteetti ololaa turte. Ololataas jirti. Otoo saboota mirga isaaniif qabsaa'an keessumaa immoo ilmaan Oromoo manneen hidhaa keessatti kumootaan hiitee darartuu ajjeeftuuf biyyaa godaansiftuu anatu mirga keessan isinii kabachiise jechaa turte jechaas jirti. Waggaa waggaanis guyyaa tokko ergamtootaaf garaaf bultoota walitti qabdee kaanis humnaan hiriirsitee sirbisiisuun akka waan mirgi sabootaa kabajametti irraa ololatti. Dhugaan lafarra jiru garuu bara wayyaanee keessa sabni mirgi isaa kabajameef hin jiru. Kan aadaan seenaa fi duudhaan isaa seeraa fi sirnaan akka ofii beekuuf barbaadutti deebi'eefis hin jiru. Tooftaa fi tarsiimoon isaa gara haa ta'u malee kalees bara wayyaanee har'aas dhiittaa mirgaa hacuuccaan aadaaf seenaa saamichi jiru tokkuma. Keessumaa uummanni Oromoo kalees har'as hacuuccaa hanga hin qabne keessa jiraachuun eenyuufuu ifaadha. Wayyaaneen safuu maal naan jedhanii hin beektu. Sobduudha. Fakkeessituudha.
akkuma waggoota 25 darbaniif dhimmoota garaa irratti kijibaa fi fakkeessaa baate ammas soba hin fakkaanne sobaa jirti. Guyyaa sabaaf sablammootaa jechuun ololli gaggeessaa turteef jirtu itti hanqannaan tibba kana ammoo waan ittiin dhiigiin waan ittiin dafqiin qabattee abbaatti ta'uuf Oromoo sobuu fi sossobuuf ololaa jirti. Soba afarsaa jirti garuu ittiin milkooftu. Akkuma hunduu quba qabu sirni gadaa Oromoo sirna waggoota 100 lakkoofsise sirna Oromoon addunyaa kanaaf gumaachedha. Egaa sirna gadaa sirna akkanaa sirna dhiyeenya kana qabsoo ilmaan Oromootiin UNESCOtti galmaa'e wayyaaneen butattee kaatee ololaa jirti. Sirnichi dhiiga ilmaan Oromootiin tikfamee kanas ga'e ta'uun osoo beekamu ishiin akka waan ofii uumtee ofii kunuunsitee kaka'umsa ishiitiin UNESCOtti galmeessiteetti olola irraa tolfattee of faarsaa jirti. Olola fokkisaa fudhataman qabne gaggeessaa jirti. Dhugaan jiru garuu gadaan kan galmee UNESCOtti galmaa'e dhiigaa fi dafqa ilmaan Oromoo ifaajjii hayyoota Oromootiin. Murni tun afaaniin aadaa seenaa afaaniif duudhaa akkasumas mirga sabootaa kabajee kabachiisaan jira jettus qabatamaan garuu takkaa'uu mul'atee hin beeku. Inumaa'uu dalagaan ishii martuu kan duubatti harkisudha. Kan fakkeessiif hojiirra oolanis qabsoo ilmaan sabootaa taasisaniin kan dhufe malee kan wayyaaneen jaallattee goote yookiin hojiirra oolchite miti. UNESCOtti hambaa ilma namaa addunyaa kanaa ta'ee galmaa'uun sirna gadaa Oromootis bu'aa qabsoo Oromoo dhiiga gootota kaleef har'aa malee kan wayyaanee Oromoo fixaa jirtuun hojiirra oolee miti. Ololli har'a wayyaaneen anatu gadaa UNESCOtti galmeessisiise anatu dimokiraasii isiniif fide sirna kiyyatu aadaa seenaa duudhaa fi afaan ummattootaa deebiseenis waan fakkaatu miti. Olola dharaa akkasii bara kana keessa gaggeessuunis of gowwomsuu yoo ta'e malee bu'aan siyaasaa inni ishiif fidu hin jiru. Oromoon wayyaaneen diina inni kaa aadaa seenaa afaaniif duudhaasaa akkasumas eenyummaasaa ta'uu tolchee beeka. Diina isa balleessuuf hojjechaa jirtu ta'uus ishee hubachuuf himtuun barbaadu. Waan diinummaa wayyaanee beekuufis kunoo qabsoo walirraa hin cinnee fi warraaqsa fincila xumura gabrummaa irratti gaggeessaa jira. Eenyu akka itti dhiigee itti cabee gadaa siin ga'e waan beekuufis olola bu'aan qabne wayyaaneen anatu UNESCOtti galmeessise jettuufis gurran kennu. Amma abbaan biyyummaa mirgi hiree ofii murteeffachuusaa milkaa'uttis qabsoosaa kan itti fufu ta'uu dhugaan har'a impaayera Itoophiyaa keessa jiru ifatti mirkaneessa. Kan ta'uu qabus isuma jennam. Abrahaam Mejaay, Mejuel, Mejuken, Bari naga, Wara bari naga, Ala warri naga, Warra fori naga, Heri naga, Heji naga, Ala dalki naga, Ala kormi naga, Ala warri naga, Gor naga ya kawaki naga nugu, Ullan naga, Ulle bulla naga, Wagi robe ala tambaragu, Lendo merkete okolegu, Naga wagi nugu, Gor naga ya kasisa ule naga ya, Bisa ule naga, Elema gadi naga, Bisa naga ya fanega, Nageni olega, Mijay, Karram Mijay, Tana Mijay.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Amma qophii keenya isamaa irra geenye jirra. Innis walaloo qabsaa abbilee dhiireerraa sagaleedhaan nu dhaqqabe ta'a. Kunooti itti dhiyaadha. Sinaagayuun jedha nagaan ko'onneerra saba guutumaaf kan keessaa fi ala kunoo ogaa urgaa hawwiin bara dheeraa bara milkii qabuu fi gammachiisaa kana jabeessanii tiksuudha injifannoo kana nagaatti aansuudhaan haaseennu ijootti waa'ee seenaa dabreetiin kaasi jalqabatti godaannisa sammuu miidhina keessatti har'a ol baafadhee dubbadhaafis dhiiga qomoo kootii lolaasan dirreetti kanaaf na gubata keessi garaa kooti. Kanaaf na gubata keessi garaa kooti. Dhiiroo jarri kun akkamiin nu lo'an. Lammii keenya fixaa jireenya kajeeru mukeessa Oromoo barbaadan xiinxalu. Wanti isaanii kun angokkuu naan galu. Nan galatoonfadhu. Woboo gaaraa lolu. Kan waaroo sulxinaa fuula isaarra. Nan galatoonfadha. Woboo gaaraa lolu. Kan waaroo sulxinaa fuula isaarra. Harki mirgaa woboo seeroon haa daraaru. Bobaa diinaa jala kan qalamaa lolu. Egaan hin laafifnu ni falmanna aarsa madaa keessa keenyaa isan nuu fayyisa yoo xiiqa'uu baane jarri suna baarsa dhibee qobsan qabne fakkeenya vaayirasa abdii namaa kutuun jireenya booressa gamtaan lafaa kaanee haa godhuuti tooftaalee jajjabaa diriirsan nurratti hafuruun hin taane abaduu taphata durirraa eegaree hanga sirrarraatti Oromoo balleessuudha keekni duraati. Gara laaffii malee duguuguudha murtii kanaaf kiyyoo keessa nu gochan adda wanti nurratti dubbatameen dhumu gochi suukanneessaa kan qaama turu keenya ta'e malee dubbiifillee hin tolu hubadhaan haalaa mee waan adeemaa jiru barataaf daa'imman irra xiyyaafannoo jiru akka egeree dhabuu dhalli booda jiru amataa cabsuun sanyii ganu dharu ajab maal kan qofa ta'e wanti isaan hojjetan. Qaroo sabni qabu lubbuutti taphatan toortiin hadootanii gubbaatti dhaadatan sammuu dhalalomoo yoo takkaa qusatan bofa jiraa wajjinidha dukkana darbatan sammuu dhalalomoo yoo takkaa qusatan bofa jiraa wajjin mana dhaa darbatan an haa nyaatu manni hidhaa marti bar adda ta'e dhalli Oromoo achi wal gahe ijoollee fanguddoo qaa'imman qe'ee kaan biyya ormaarra addaan faca'ee rakkoof gadadoon irra wal gahe. Carraan jiruusaaf kan gartan ta'e carraan jiruusaaf kan beektan ta'e mee balloo laalaa seenaa ganama wal yaadachiisuuf qabxii tokkuma dimokiraasii ta'e sirnaa deemu amma beektuu nuuf badhaasa kennaamaa ganama barnootaan argate biyyi hedduun amma ummata Oromoo kan durii qarooma yoo kalaalu taane har'ameessa jira ummatni Oromoo kan durii qarooma yoo kalaalu taane mee har'ameessa jira. Akkatti turte immoo addunyaa yoo laalle kitaabolee seenaas dubbisnee agarre nugusaa wal bulchu wal dhiitaa akka harre sanaaf keenya finnee yoo madaala goone hedduu keessa darbaa ukkaamame garuu yeroo ammaa yoo isaan ilaalle meeqaafa duumbee warra booddee tule biyyoota guddatan keessa sarree gare keenyas kan duriirraa amma gammachiisa kan fagoo haabuu yeroo dhiyoo keessa jijjiirama hedduu kan mul'atan keessa ilaaluu dandeenya kan wal mamasiisa. Hunda kaaflee ilaaluuf yeroo nu daangeessa afaanii fi aadaa haa fudhannu keessa kanneen awwaalamuun baduu ka'an keessa ni yaadattu miti waan dabarre keessa waan nu jechaa duran jarri nu gabroomsa afaan Oromoodhaa raadiyoo jechuun falaasama nutti baasan qoosa garuu kunoo har'a miidiyaa tamsaasa lubbuu jaallan meeqaatu itti bahe aarsa teknooloojii baroof ijootaan keessa Oromoof afaansaa takka dhabdu keessa intarneetii ta'ee kompiitara keessaa faayamee gayyaa'uun ergaa isaa dabarsa. Miidiyaas ni qabna taaneerra dureessa kafooddaas barbaadnu yoo feenes qilleessu yeroo barbaadetti banatteerra keessa garuu kan na raajaa kan na ajaa'ibsiisa garuu kan na raajaa kan na ajaa'ibsiisa jarri gaafa jedhe raadiyoo caccabsaa hadhamee maa jedhu yeroo irraa dhiichisa. Kanaafuu amma dubbiin gabaabaa jaarsolii fi hayyoonni sabaa caqasa seerattuu qabnaa hangafa dursa dhaaba ijoo qabdu kana jabeessa dhaloota dhufuu seenaa dhaasisa gocha diinaa fi lukkeef bashaqsa baraa baa'oon dhiigaan dhaabbata hayyuu fi ilmaan keessan fixate
gufuulee baay'ees kan dandamate waan guutee qabuuf hayyuu murate fakkeenyaaf laalaa kassummii nyaate bu'aatii bahii qabsootii kate mul'ata sabaaf dursa of laate lullee taaneerra goota murate woboo jedhamna injifannoo uummata Oromoof qabsaa abbilee dhiire. Roorroo halaqaa jibbaa manaa bahanii bilisummaa dhiigaan kanneen barreessanii danuu lakkoofsa isaanii keessaan bahanii bilisummaaf bosuuwwan wareegaman kakka hamatturaa kakka wayaabdoo kakka addaa addaa irraa kakka shiseen suraa kakka zayin kaasaa'uun kakka badaa damtee kakka damtee caallee kakka eeggatu bartii kakka eeggatu waaqee kakka boomaa mijifuu isaan sibiilonni kakka eekaayyoon isaanii warri booda jirtan agartanii haqa Oromiyaaf Oromoon jijjiirraa maqaa kanaaf wareegamnee dhaamsanuudhaa manni bakka kutnee kaayinaa lafa injifannoo siniif haa ta'u qabsoo itti fufaa jedhanii kan kufan xiqqoo maqaa dhayaa hunda kaasatti qopheessan waliin gaha kakka kuutama haas kakka burussoo baruu kakka gammachiis dhabaa kakka caalaa leencoo kakka daddafaa dhaqqabaa kakka caalaa baruu kakka nagaasaa kunuunsaa kakka buruu dheeressaa kakka keessaa caachuu yoom kaafnee dhaqqabna. Kota garakale, jaga bumma putanudang kallole, kencang rumahan tina rasa sangkole, kami di semua dalam kusa kabale. Bukti sebagada di bonsa gana, wakaria yana pojesa botona, kimpa mikai di desa beka taboru, murata bibiso di paro taboru. Cara simba madama nariyi, kana kadaya dari marariyi. Yang bisa dibure dan teco, gambacu buta diri dame saleco. Kanak kabal jalame bedo taroba, kanak kabula galbo gamadaroba. Kaji taroba jamal Abdul Qadiri, ila sanyi diri jarga jagari. Magar sabe diri ali ijaza, Muhammad jinjibo diri tululata. Wayane dawa diri Muhammad kataca, jamal Abbas gobi toru malika. Kapuro kadiri mo sadabi yada tabari to divi sagalbi ke salam mikana kau senjima ilalo kayoti kata adama kana karar to gada biro babiru kubayo reti di emrem tamiru ilala kapala divi mari galan adi garo dadi udato pakuban asuje Abdullah dararada kasse kabiru mari keta gada Daniel gammachu bi buro gammada dure tadi di bari so gada kabira di nabi di Mustafa tufa sola di bapa pada mayo kimpa kanaka putu tu ambi sadole ramato abdi di adi ishale foto wanol kasani maka tu barki etu tu jiru yom jadani tu batti perseran tani utu ibne dadira Tapora di seka kopate fatira Ibunde di kanani magarsa Kadi dero bati kulani magarsa Kulani jalata vi muratu saba Kanaka vi tubutu tarar kuroba Ayan tudagati vi pitu magarsa Indi mamadi di vikal tutunta Satu onayati vi bayo gammada Lisa barento di vikal tu gammada Ada kanin deta takalem boyni ada kanin deta takalem boyni ada kanin deta takalem boyni istimboni ada jagna tau kedini chole Oromo rukun nabina kabati palkam nabari majasharati inatinya berkamarat selarini basikuma goto wawore zamani Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaa fayyaa keessanuuf jiraadhaa injifannoon uummata Oromoof.